Isn't it Jollet Halachin Kisen? Shamarka fuuni akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota koo ani nagaan qaba galata rabbi hegaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waan baay'ee tokko gaafii guddaan irratti ta'eetii jiru jechuudha akkasuma akkuma viidiyoo guyyaa kaleessaa argitanitti ijoolleen kollee gaafii naaf dhiyeessanii maaliifi ati ijoollee kana walitti fiddee hin araarsine hiriyaa keetii ijoolleen kun akka hiriyaa kee ta'an arkaatii jirra akkati yeroo hunda viidiyoo isaanii dhaggeeffataatii jirtu laalaatii jirtu argaatii jirra inni raawwatanii akka isaan gaafinaaf dhiyeessan argitanii turtan jechuudha haa ta'u malee ijoollee kanaan gaafadhee raawwadhee deebisaa maal akka isaan naan jedhanii jedhee raawwadheetiniin akka nani biraa ka'ee argatanii jirtu ijoolleen kun kaameraa na dhoksanitti jechuudha kan waraabatii turanii isaan yaadannoodhaaf kaawwannaa maal akka isheen jettu jechuudha fi viidiyoo sana kan isaan waraabanii haa ta'u malee immoo video kana waraabuu isaanii ergan bariin booda akkamitti akkan ture na argitanii jirtu ana ciisaa jiruutidha jechuudha iddoo ciisichaatii na kaasanii kan na waamanii raawwatanii waan kana na gaafatanii so anis immoo yeroo sanatti deebiidhumaan deebisuufidha jedhu tokkollee waan hin qabadhee hin jiraatiniif bakka gaafadheetiniin waan isaan naan jedhan isinitti hima jedheenitiin ture. Akkuma beekamu ani bilbila haadha kakuu hin qabu sabboontuu qofadha yookiin immoo haadha koftuu bii qofa jechuudha lakkoofsa kanaan qabu isii dubbiseetiin jira cirraash ammasumayyuu silkiidhumaan irraa kaasuu diddee jirti jechuudha ishiin haa ta'u malee immoo ana wanti gaafii guddaan ati ta'e tokko jechuudha wanti gaafii guddaan ati ta'e tokko akka hiriyaa kootitti isaan lamaanis garnattis garasittis bakki takkatti addaan uf kutee raawwadhee isii sanaafis noogas hin jedhu isii kanaaf noogas hin jedhu jechuudha. Yookiin haadha koorran dhufas hin jedhu yookiin immoo haadha kakuutirran dhufas hin jedhu jechuudha. Sababni isaa maali jarri kuni guyyaa tokko hin araaramanii jechuudha. Jarra kana guyyaa tokko jaarsi tokko taa'ee isaan araarsa. Isin galte jarra kana guyyaa tokko jaarsi tokko taa'ee raawwateet jarra kana isaan araarsa. Yookiin isaanumatu iyyuu immoo waan godhan kana hundumatti gaabbanii raawwatanii dhiifama waliif godhuu danda'u jechuudha. Garuu jechuudha garuu isin warri nama jala deemtanii raawwattanii sababa nama tokkootiin nama arrabsitan kuni boolla maaltu isin nyaata gaafasan eessa dhaqxan gaafasan isin jechuudha maal taatu gaafasan isin sababa nama tokkoof jettanii keessattuu jechuudha keessattuu namni ani sirriitti beeku jechuudha lakkoofsa keessan hin qabne malee dhugaa waaqa gar keessatti isinitti dubbadhaayu jechuudha silaa isin jarri kuni jechuudha keessattuu namni sirriitti jechuudha walitti dhiyaataa ture jira sanaanii lakkoofsi isaanii ergan gara biyya kanaatti dhufee lakkoofsi isaanii na jalaatii bade jechuudha hunda isaaniiyyuu kan sabboontuu immoo akka carraa ta'e raawwadhe kan haadha kooftuu biyya jechuudha akka carraa ta'e lakkoofsa nama biyya as keessa jiruutiin kana dura kennee fi sababa sanaan isaan irraan na harkatti jechuudha isaan lakkoofsa nama sanaatiin na dubbistee raawwatte ergasii lakkoofsa koo isaanii isiidhaaf kennee fi jechuudha kanan asitti fayyadamaa jiru. Akkan gaafa ani dhufee gara Itoophiyaa keessa seenetiin lakkoofsa kan jara warra bira hojjetaa tureeti jechuudha kanaan qabadheetii ture anumaa gaafa sana achi ka'uutiin wanta hunda isaan irratti cufsiisan jechuudha dhugaa rabbii wantiin ani waan duraan achitti fayyadamaa ture iimoon telegiraamiin waatsaappiin wanti hundinuu jechuudha wanti hundinuu anumaa dhufee as ga'uutii narraa bulook ta'e jechuudha wanti hundinuu osoon ani irraallee hin qayyaratiin narraa bulook ta'e jechuudha wanti hundinuu sababa kanarraan kan ka'e lakkoofsi nama takka qafoo koo keessatti naaf nafni jechuudha indaallee lakkoofsi nama keessaa na jalaa badee jechuudha yemin lakkoofsa nama bakka wantoota garaagaraa kanan ani lakkoofsa faana wal qabsiifadheetti siifin godhadhe hundi isaatiiyyuu akkuma jiruun naalaa badee jechuudha so sababa kanarraan kan ka'e lakkoofsa nama takkaa qabadhee jiru jechuudha lakkoofsa nama takka garee meeqa keessa kanan jiru gareen keessa jiru hundi isaa lakkoofsuma sana keessa na jalaa badeenii jechuudha sababa kana ta'eefi lakkoofsa nama kana dura beekuun nam takka kan ani lakkoofsa isaanii qabadhee jiru tokkollee hin jiru jechuudha kanaaf inni jara kana argachuu hin dandeenye tarimmoo keessattuu jechuudha haati eebbuufan nama akkasittiin namatti lolu natti fakkaatu turte jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf haadha eebbuu baay'ee natti dhiyaadhaan ture osoo waaqni haala naaf mijeessetii osoo lakkoofsa ishee argadheeti indoom kanan mana isiitiyyuu dhaqu jechuudha isa dhugaa rabbii kanan mana isiitiyyuu dhaqu jechuudha amma immoo ammas ta'us jechuudha dhugaani bakkuma fedhellee ta'u jechuudha lakkoofsa ishee amma sabboontuu sagalee qabee fi lakkoofsa haadha eebbuu naa kenni akkasuma immoo waan kana lakkii dhaabii
Lakkoo isi sagalee si dhenga dagaa asirratti fidee dubbadhe sanaafu baay'ee tokko dhuftee naallolteetii turte jechuudha. So ammas immoo waan ani si faana haasa'e kana yoon fidee raawwadhe asirratti dubbadhe natti dheekkamuu ni dandeessi jechuudha. Lakkoofsa haadha heebbuu naa kenni jedhanii ture. Sagalee kan kollee banuullee didde jechuudha. Sima dhugaa waaqa amma jechuudha waan nama ajaa'ibdu sagalee dhuma kollee banuutii diddee jechuudha amma sabboontuni. So kanaaf iyyuu namoonni warri kun keessattuu kanneen akka abbeefaa kanneen haadha eebbuufaa arraba akkasii kan akkasitti namarra dhuftanii raawwatanii nama tokko lolu yoo rabbi isin dandeessisu jechuudha. Oo dhuguma karaa rabbiitirra deemna jettanii jara kana walitti araarsu jara kana haala ittiin walitti fiddan barbaada malee jara kana haala ittiin walirraa fageessitan hin barbaadina. Namni kamiin keessan jechuudha keessattuu na ajaa'ib jechuudha. Dhugaan viidiyoo keessan hundi keessanuu jala deemeeti ilaalaa isiniin jira jechuudha. Ani har'as kaleessas dheengaddas viidiyoo hunda keessaniitii nan ilaala garuu koomentii isiniin barreessu jechuudha. Isuma dhugaa rabbiin kan arguudha. Ijoollee dur subscribe walirraa qaban hunda keessan iyyuu viidiyoon keessan channel narratti bu'aa dhufeetini nan ilaala jechuudha viidiyoo keessan. Garuu like isinii godhaa koomentii isiniin barreessu. An durattis akkanuma jechuudha. Nama daamii keessa tures viidiyoo keessan nan ilaala like isinii godhe viidiyoo keessan dhaggeeffadhe yoon danda'e hanga dhumaatti isinii ilaaleetini like isinii godhe deeme jechuudha. Yoon hin dandeenye immoo hanga sekondii daqiiqaa amma naaf danda'amee ilaale like isinii godhe isin bira darbeetiin deemaa jechuudha. Sababa kana ta'eefuu wanta isin godhaa ooltan wanta isin hojjettan hunda isaanii ni argaan arguu dhabeetiin miti jechuudha. Hundi keenya wal beekna yoo qaama wal arguu baanne yoo qaaman akkas walitti dhufneetoo wal arguu baanne hundi keenya akkanatti nama wal beeku turre jechuudha. Nama gabataa tokkorraa taa'ee akka mana tokkotti galee wajjiniin gabataa tokkotti dhiyaatetti bakka tokkotti walitti dhufnee raawwanne akka nama kamiitiyyuu iddoo tokkotti akka nam gabataa tokkorratti waliin nyaataa turreeti jechuudha nuti hundi keessaniyyuu maaliifin garee tokko keessatti dhufne har'a yoo hundi keenyaa iddoo kana hin ga'in takkarraa kaanee raawwanne hanga har'aa kanaatiin kan nu ga'e kaleessa walitti dhufiitii keenya sana jechuudha. Walitti dhufiitii keenya iddoo tokkotti walitti dhufne waliif abboomamnee raawwanne wal guddisne iddoo kana ga'uun keenyayyuu gaafa sana walitti kan nu fiddee raawwattee iddoo kanatti walitti nu qabde sabboontuu kana turte jechuudha. Hunda keenyaayyuu akka nuti wal barru kan nu taasise intaluma kana jechuudha. Sabboontuudhuma kana sabboontuudhuma har'a arrabsitanii kan sabboontuudhuma har'a iccitii isii waan hundasii namni gaafa walitti dhufe gaariif yaraa walitti himata. Waan kaleessa keessa darbe hunda walitti himata. Iccitii baay'ee walitti himata. Waan keessa isaa jiru aarii keessa isaa jiru hunda walitti himata. Waan keessa dabarsee dhufe hunda rakkina isaa gaarummaa isaa gaafa walitti dhufe gaafa jaalalaa walitti dhiyaate kaleessa akkana ture jedhee raawwate isinitti himata jechuudha. Kaleessa akkanatti kana keessan dabarse sana keessan dabarse jedhee raawwate nama kamittuyyuu himata jechuudha. Maaliifin gadhummaan har'aa kun natti dhufti jedhee hin yaadu jechuudha namni kun. Gadhummaan har'a keessa keenyaa burqaa jirtu kun baalagummaan har'a keessa keenyaa gadi babba'aa jirtu kun nutti hin mul'attu jechuudha. So gaafa sana hundi keenya fira taanee raawwanneet fira taanee foon tokko taanee raawwanneet walitti odeessina jechuudha teenye. Isayyuu nama qaamaan wal bira dhuftee wal arkitee hin beennetti silkiidhaan jechuudha. Silkiidhaan oduu yookiin sagaleedhaan yookiin bilbilaan bilbiltee walitti odeessita jechuudha. So har'a isuma sana eegee qabattanii raawwattanii tokkoon keessan jechuudha. Keessaa gaarummaa kan dubbattan dhabamtanii arrabaan kaatanii. Jarri kun wal lolan waan irratti wal lolan isaantu beeku. Iccitii biraa qabaachuu danda'u. Waan ol beekan wayii qabaachuu danda'u. Iccitii intalli kun kaleessa isinitti himatte rakkina intalli kun kaleessa isinitti himatte har'a wanti keessa keessan ol isin gufee raawwate akkasitti isin dubbisu isinoo maaltu dhufe maali yoo dhuguma nama taatan yoo dhuguma hiriyyaan tala tanaa taatan kan isii sanaas ta'a kan isii kanaas ta'a yoo dhuguma hiriyyaa taatanii teessanii raawwattanii waliin haasoftanii garee tokko ijaarrattanii yoo danda'ame jechuudha walitti dhufeenya qabdu bilbila walii qabdu yoo taatan jechuudha ani bilbila isaanii dhabee tanaa dhugaa rabbiin tokkotti kan na argu kan abbees bilbila hin qabu kan haadha kakuus hin qabu kan haadha eebbus hin qabu jechuudha. Akkasuma warreen kaan hundi keessaniyyuu warreen isaanii isin hin beekus kanas hin beeknes dubbii kana istanii raawwattanii olii gadiin ari'uu osoo hin taane yoo isinii danda'ame jara kana walitti araarsuu yaadaa malee jara kana walitti naquu yaadina. Akkasuma koomentii jala deemtanii waa meeqa kan jettan odoo dhaabdanii isinii qoy. Jarri kun in oolu hin bulu malee araaramuun isaanii hin hafu. Inuma araaramanii jechuudha. Kanaafiyyuu tasgabbii godhadha. Tasgabbeessaa illee nama tasgabbeessutu caala malee nama abidda itti qabsiisanii
cidii jala kaanii kibriitii itti rokkusu nama dhibdu soo kanaaf iyyuu